Mee obbolootako komentii kana walumaan dubbis. Maal jetti obboleettiin keenya tokko viidiyoo wayii irratti jechuudha. Maaliif walirraa barata namni gorsa gaafa sii kennu walirraa barata. Maal jettee ibni naa barreessite waa'ee manaa fi lafaa tokko irratti hojjedhe jechuudha. Gorsa ijoolleedhaaf kenneetiin irratti hojjedhe isarratti komentii naa barreessite. Maallaan jettee anu waggaa 7 lafaayyuu hin qabu jette. Dhugaa obboleettii ko dhugaa hedduu takkasii gadde dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu sii gadde. Maaliif jennaan maaliif gaddita jechuun keessan yoo garuu waggaa 7 hojjettee yoo lafa takka hin qabaatinii ammaan booda hojjettee tanan lafa bitadhee mana ijaarradhaan baay'ee ulfaataadha. Dhugaa dubbachuu fi waggaa 7 kana keessatti mana tokko lafa bitattee mana hin ijaarrattu waggaa 7 erga hojjettee yoo nama birrii kee namni si alaa balleechuu baatee ofii keetii is namaaf kennuu baattee jechuudha. Akkasuma immoo yoo mana illee ijaarradhu jette iddoo lamatti bakka lamatti lafa sii bita waggaan 7 kun jechuudha. Waggaa 7 yoo fixu haa ta'uutii mee jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirta itti nageenya waaqayyo sinaa baay'atu. Akkam jirtu kana obboleettiin keessa nagaa guutuun qaba galata waaqayyo sin jecha. Egaa hordoftoota koomoo har'a viidiyoo takka walitti deebinee jirra. Akkasumas warroonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warri ta'aa jirtan immoo galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa akka obboleettii keenya akkuma isheen barreeffama asirratti argaa jirtan kana ani waggaa 7 erga biyya ormaatii dhufee garuu lafaayyuu hin qabu naan jettee turte. Obboleettii koo hedduu takka baay'ee tokko natti dhaga'ame maaliif dafqa keetu natti dhaga'ame. Sila baankii godhatte moo ani yoo birriin kee siyaa baduu baate baankii ta'e uumaa akkasuma wanti nama gaddisiisu hin jiru. Garuu yoo birriin kee badee waggaa 7 keessatti birriin kee siyaa bade hedduu nama gaddisiisa. Dhugaa waaqaa jechuudha. Maaliif birrii akkuma isin jedhu birrii waggaa 7 jechuun mana tokko lafa bitattee mana ijaarrattaa jechuudha. Walumaa galatti mana kee kompleetti gootee mana bareedaa isaan ijaarrattaa jechuudha. Lafas bitattee innaa yoo barbaadde immoo iddoo lamatti iddoo sadiitti sii bituu danda'a. Birrii waggaa 7 kun jechuudha. Hin bitaa jechuudha. Isaafuma ammaatiin yoo sii bita lubbuu. Maal seetanii obboloota koo ani asirratti dhaamsa xiqqoo ishii qaba obboleettii kiyyaaf si hunduma keessaniifuu dhaamsa hin ta'a jedheeti ilaala. Obboleeta koo nuti mana madaamii keessatti dadhabnee itti daqinee itti fatamnee nyaata keenyatti dhabnee hirriba keenyatti dhabnee daa'imta gahoo dallee nu arrabsitee shinti beetii namaa dhiquun qoshaashaa namaa xaraguun xiraa zayitii hin beektanii xiraa zayitii keessa eeggannee itti dafqeen ajaa isaan ittiin fixuun qaama keenyatti jijjiiruun nafa keenyatti jijjiiruun boru nama taana jenneeti malee qarshii keenya yookiin maallaqa keenya qisaasachuu kana beekuu qabdan. Maaliif hanguma feetanillee nama gargaartan hanguma feetullee maatii keetis gargaartu. Barree gara waggaa kana hundaan gargaaruuni bakka gara laafummaa akkamii akka ta'es naaf hin galuun. Hanga fe'e soote maatii keenya soote iddoo rakkatanitti malee iddoo hundatti maatii keenya yoo jette atii keenya humna fixaa deemu atii keenya umriin keenya guddachaa deemu gaafa san ati immoo humna biyya ormaatti fixxe yoo ati baajata hin qabaanne yoo ati ittiin galtee kan boqonnaa irratti argattu hin taane maal gochaa biyya ormaatti gubanna ree obboloota koo adaraa keessan. Obboloota koo wanta isiniidhaam keessa adaraa keessan of yaadadhaa. Viidiyoo kana dhaggeeffadhaa si fayyada. Of yaadadhaa micayyoo sun maal jette gaafa waynaan jettan sirriitti of yaadadhaa. Ijoolleen addisii dhuftan ta'e ijoollee haarawas ta'e sirriitti of yaadadhaa. Maatii keenya qofan jedhina. Ofii keessaniis of yaadadhaa. Maatiin keenyallee akkattuu durallee guddisanii asii nu gahan. Haa ta'uutii kaa maatii ofii iddoo rakkateetti gargaaruun kan waanuma jiru bakka rakkateetti iddoo rakkateetti malee gisuma hunda maatii koo jette
أتوفيكي كم تعطى كوشينا رباكي ستفتمو بودا قاعدة كي قلتو ديمتمو قلتي كي جارتو ديمتمو لأبيكي كسمتي قلتي مو مالتي بقت سلاتو ماتي كي تفتيتمو قافة قلتي مالتي بقت كان بيكو سبحان الله وانا ما دبر سن كنا وقاو بلوتكو أدراكي سن وانك أبداني انتو ماتي كي نبتتني وكن مو إيرا بتتني وليغا ديك ساسيتني وربا منا قبلني ورنك أمني ورنك أمني درقاقيتي أولاين التئرقين akkasuma immoo maatii keeti jettee obboleessa kiyya adaadaa kiyya adaadittii kiyya kaakittii kiyya eessuma kiyya obboleessa abbaa kootii obboleettii abbaa kiyyaa maalidha goddanyaatiyya jettee nama hundatti hiraan deemi gaafatti biyyaa baatu namni tokkoyyuu sin beeku gare baga deemte sin jedhee namni dhufee birrii kudhastii kennan gaafa sin hin jiru maali waan beennuuf jechuudha akkaataa biyyaa dhufnee waan beennuuf garuu gaafa as jirtu hoo hundumatu firaa hundumatu bakka si jaalata jechuudha maaliif waan qarshii sirraa barbaadaniif yeroo biyya jirtu san immoo baga deemtee baga taatu akkas taatee namni birrii kudhastii kennan jiru yoo haadhaaf abbaa keetiin taaneen alatti jechuudha kanaaf jennaan adaraa keessan qarshii keessanii qisaasichinaatii qabachuu yaada dhugaa isiniin jedha akkuma feetillee taatu obboleewwan akkuma feetanillee taatan akkuma rakkattanillee rakkattan birrii baankii teechurra immoo osoo lafa bitattanii lafa keessanii je bareedudha birriin baankii teechullee humaa wanni ishee isinii dhaltu hin jiru gaafa tasii waggaa 7 waggaa 6 fixxee waggaa 8 9 fixxee galtutti birriin tee Ihna siin dabaltu gaafa baankiillee kaawwattu akkasuma immoo gaafa osoo lafa bitatteetiin lafa bakkuma lama sadiitti osoo bitattee lafa kakkaawwattee manallee ijaarrachuu baattu gaafa galtee isaa walirratti gurgurtee ixifii 2-3 sii dabala walirratti gurgurtee mana bareedaa bitachuu dandeessa dhugaa sadiin jedha jechuudha kanaafi adaraa keessanii qarshii keessan qabachuu yaada boru waan itti galtanii itti boqattanii jechuudha maaliif nuti garaa laafna ijoolleen biyya ormaa kun garaa laafna sirriitti garaa laafadha nuti nama boo'ee wajjiniin boonyaa nama rakkate wajjiniin gargaarraa bakka obboleessi kiyya rakkate wajjin qarshii nuti bilbilee kenninaa akkuma si'ii akkuma anaa hundi isaanii fayyaa qabu kan rakkatu kan si baase kan si xinqamee sitti baase haadha abbaa keessatti alatti kuuwwan hundi of danda'ee jiraata jechuudha guddaadha of danda'ee jiraata obboleessi kee obboleettiin kee of danda'ee jiraata isaaniyyuu baanii hojjechuu danda'u waan ta'eef garuu kan immoo gargaaruu qabdu bakka rakkatanitti haadha abbaa kee qofa kanaan boodatti adaadaa kiyyan gargaara eessuma kiyyan gargaara obboleessa abbaa kootii obboleettii abbaa kootii hojjette akkasumatti biyya ormaa keessatti haaftaa jechuudha gaafa galtee immoo namni sitti kolfaa jechuudha isaanarraa qarshii as ergisiin jedhan kuni boru namatti kolfuu jechuudha ijoollee qarshiin illee yeroo tokko qabeenyi illee nama kabachiisisti beekaasin kana beekachaa godhaa qabeenyi keetillee si kabachiisasi ulfinna sii kennallee dhagaafati qabaattee jechuudha gaafati hin qabaatin kolkollee siin jedha namnillee kolkolleen dargaggeessumatti fixxee siin jedhee si arrabse dhaggeeffadhu nama guddaa xiqqaatti si kabaja gaafati waa qabaattee gaafati waan babbareedaa hojjetatte biyyatti jechuudha hedduu si kabaja namnillee jechuudha kanaaf waan qabdan qabadhaa jabeessatu waan keessan of harkatti qabachuu yaada birrii keessan harkatti qabachuu yaada lafa bitachuu yaada lafti faayidaa guddaa isinii qaba waan ta'eef yeroo baay'ee waa'ee lafaa kana sirriitti naasa sirriitti qabachuu yaada barbaadan buukii warroonni buukillee na gaafatanii jirtan asumaanas isinii deebisa viidiyoo yoo dheerachuu baate buukii baafachuun hin danda'ama warri naan jettanii na gaafatanillee jirtan koomenti irratti viidiyoo isin hojjechuu fi yeroon kun yeroo wannaati waan ta'eef baay'ee viidiyoo hojjechuu hin dandeenye buukii baafachuun hin danda'ama ijoollee naan jedhanitu jira buukii baafachuun hin danda'ama maaliif maqaa keetii fi suuraa keetiin si danda'ama firmaa immoo akkuma keetitti yookiin obboleettiin kee obboleessi kee si farramee akka isheen itti manii akka biyya alaa jirtu si gochuun hin danda'ama jechuudha hin danda'ama rakkoota kan qabu jechuudha akkasuma immoo lafallee maqaa keetiin bitachuu qabda lafallee itti si himanii lafallee maqaa keessaniin bitadhaa yeroo bitattanitti maaliif qarshii baay'eedhaan gizee galtu maqaa jijjiiruun baay'ee qarshii baay'ee si fixa waan ta'eef kanaaf yeroo lafti keessan isinii bitamu akka maqaa keessanii isinii bitamu taasisa kanas isin jedha obboloota koo dhaamsi kiyyaarraa isa kanaan adaraa keessan of hin gattinaa adaraa keessan yaadadhaa of yaadadhaa boru namatti kolfa namni
nutti kolfanii ofii yaadadha sirritti. Garaa jabaadhoo garaa jabaatte malee obboleettii koo waa godhachuu hin dandeessu mudhii kee godhatte malee biyya harmaa kanatti nuti galaaraa fudha shamarri gara laaftudha garuu garaa hidhachuu qabna gizee tokko jechuudha. Hidhadhaa garaa keessa. Innaa akkasii isiniin jedha dhaamsi kiyya isa kanaadha. Warroonni yaada fi qeeqa fi gaafii qabdan yoo jiraattan immoo koomeentii irratti na gaafachuu hin dagatina. Adaraa wanti isinii dhaamu kan hanga viidiyoo biraatiin nuti deebinutti nagaa naa ta'a fayyaa ta'a isiniin jaaladha.